ونن أسرت أفيف كل بني آدم خطاون ما وقانا كان جو دوغنغورا بونية دا سنتين دوغنغورا هانا من خيا فارس سنتين دوغنغورا ربي خياتي في وقان دوغنغورا ويا من طارت والكبته سنجد كل بني آدم خطاون وخير الخطاين التوابون رجالان المنما نما توبا جم ربي ديبي ربي سارة آرد دلنسو شيطاني سجوسن ديفهم اللي قافتو يجورا وفي بيقى ربي ولينا تسجده خرب قافتو يجورا خناف أسرت الرا قبتي إجو شنيت كانن دفه شيكان كينيا علماء وان كاليس ولا قبتون سنين أمان تاني شبكة مرير رادوفه سبب مالي كنناك شيخ موسى سؤالا كنناك بابا أشياء من بروفا كنناك شيخ عثمان دريفا إسانن سنفاره هجورا سبب مالي أكا غرسات تل نغرساني دي فما وانجرو دغنغورا وانجرو إفسوم برباچي إسادا وان تهيفي سنرتي توقفا شير غراتي توقفا رتي آدا في أباقيا دي فما غافة بربادا آدا في أباقيا سلاماو دوليتن أسمرت السغلي سندقيزيسي دي فما غافة دا سبب مالي جناني آدا في أباقيا أكانتي أمانتي يو حالا خانا وأغرتو تاتي hangam takka qalbiinis cabxullee hin beekaa ammam takka akka abbaan kiyyallee qalbii cabus hin beekaa kana jechuudha. Haadha fi abbaa kiyya dhiifama akkaan gaafadhee akkaan akka isaan qalbii takkaan illee naa tufanii du'aa illee naa godhan hin gaafadha. Itti aansee obboleeyyin kiyya Khadiiraatii fi Khandalaa ka wajjin dhalannes dhiifama sin gaafadha. Itti aansee sheekota keenya sheekota ulamaa'iwwan gurguddaa akkasuma wajjin ustaazan du'aa'ota akkasuma wajjin xullaabota ilmiidhaa fakkaattota akka kiyyaa akkasuma wajjin isaanillee dhiifama gaafachuudhaan barbaade deebii ammas akkaan namni akkaan dhiifama gaafadhu ijoollee shamarraniiti. Shamarra maafin haadha tiyya dhiifama gaafadhe jennaan shamara jechuun dubartii jechuun haadha tiyyaa obboleettii tiyyaa jechuudha jaartii tiyyalleedha. Shamara hoggaa jedhan obboleettii tiyyaa haadha tiyyaa haadha gootaati wallaaletii miti kana hundallee jechuudha. Kana hundallee wallaaletii miti keessaa ijoollee akkaan namni irra guddaan namni narratti duulu isaan waan ta'eef sababa isaniitiif dhiifama gaafate barbaadeeti keessaa akkaan ijoollee shamara biyya arabaadhaa kan jiran shamara biyya arabaatii fi Itoophiyaa fi biyya alaa keessa jira walitti qabata sababbiin maali waa'ee dubra shawaa malee kaje'u san irratti yaada isaaniititti miira keessa nagalchuu waan ta'eef gocha isaan irratti raawwatanii fi waan isaan naan jedhan santu narratti kana na jechisiise jechuudha. Kuni kana isaan akka dhiifama gaafadhuun barbaada. Isaanii fi jaartiin tiyya garaagarummaa qaban garuu immoo jahaati mana kiyyaa anaaf waa hundarra caalaa ta'uu dandeessi waa'ee kanarratti kaasuu barbaadeet. Haati mana kiyyaa dubartii addunyaa tanarra naaf ni caalti naaf hin baana jaartiin naaf ta'uudhaaf. Fakkeenyaaf jaartii tiyyaaf akkuma waliin beenu mee warra jaartii qabu kana gaafadha. Jaartii haadha mana isaa malee wanni isa biratti irra jaalatama ni jira. Akka dubartii yookaan shamara addunyaa tanarra ani immoo naan biratti immoo shamara dhalaa addunyaa tanarra anaaf immoo anaaf ofitti hin baana malee isiniif hin baanu yeroo akkas jawsan garuu immoo bakkan takka itti dongore shamara duniyaa tanarra caalti anaaf caalti osoo hin bareeda ture irra caalti jedhee bakkan jumlaa walitti qabu sanitti dogongoraa kana beekeetan jira kan akkasumatti akka irra isaan dabran dhiifaman gaafate barbaada. Lammata deebi'ee
shamarru warri shawaadhaa irratti fuudhuu hin ta'u sababbiin jees miidhaa guddoodhaatiittu narratti gaggeeffame yeroo hunda ustaad booniyyee maal je'an jijanii arrabaan illeen waan illee naan je'anii jechaan illee na tuqanii miira keessan na galchan jechuu tayyib sababa san irratti dubri warri shawaa irratti fuudhuu hin ta'u jechuu irratti miira keessa gale jechuu tayyib ani akka mataa kootitti haadha mana kiyyaa irratti hin fuudhu jee ofitti nan murteessa sababbiin maali waan hin jaaladhuuf jecha naman jaaladhu tokko irratti hin fuudhu jee nan murteeffadha sagaleen hin jirtu warri jettan bilbila keessan sirreeffadhaadha naman jaaladhu jaartii xiyyatanin akkaan jaaladhu irratti hin fuudhu naam tana waa dangala osoon qabeenya illee qabaallee dheedha osoon rabbiin humnaa fi qabeenya osonatti kennelleedha hin fuudhu jee ofitti nan murteessa waa'ee haadha manaa shamara warra shawaarratti itti fuudhuun hin ta'u jeesan bakka sanatti tan dogongore malee ta ofii xiyyaa ammoo ta jaartii xiyyaa irratti hin fuudhu tan ammoo tan irratti hin fuudhu jedhee murteessuu nan danda'a tun waan ofii jaaladhuuf jecha lammata deebi'ee ammas jaalalti osoo bifa qabaatte maal jiru sanis naam anaaf immoo anaaf akkas garuu kana keessatti namoonni waa heddullee yaadullee ni jiranii kan asumatti beekanii viidiyoo dogongoraan akkas jedhe san dubri warri shawaadhaa akka daa'imaatti kunuunsan jedhu san silaa jaartii ofiidhaa dubri kamuutu akka daa'imaatti kunuunsuu qaban yookaan jaartii tante jaartii ofiidhaa akka daa'imaatti kunuunsa jechuun qaba ture sanillee immoo dhiifama gaafachuun barbaadeeti. Tayyib ammallee ka itti aanu maaltu dubbii kaleessaa san na jechisiise osoo nachuun kutin warroota dhiiraatis dhiifamallee gaafatu barbaada irra caalaa namni shamara caalaa namni arrabaan natti duulee ustaada booniyyee jedhee akka malee hamilee na cabse laa rakkoon qabu ustaada booniyyee jechuun laa nama gatii teetii fi nama osoo silaa isaan dura jiraatu baadhee isaanii gattahee ustaada booniyyee naan jehu ture nama ofillee hin beekneetitu nama maalummaa namallee hin beekneetu ustaada booniyyee namaan jechuun danda'a osoo abbaan kiyya ka itti waamamu jiru ati immoo akkas naan jechuu hin dandeessu jaartiittu naan jechuu dandamalee kun kana isaanillee dhiifaman gaafatu barbaade gama bi'iraatiin wallaahi haasawa kaleessaa san irratti haasawa kaleessaa osoo hin ta'in waa'ee kitaabaati waa'ee kitaabaa irratti akkaan bakka tana maqaa rabbii guddaatiin isin qabee bakka tana sirritti dhaggeeffadha osoo miira keessa hin gallettan bakka tana sirritti gaffageessee haasa'uudhaaf deema dhaggeeffadhaadha waa'ee kitaaba booniyyeedhaa waniin irratti dubbadhe jecha sheekaa roobeetii fi sheekan nama sadiinsaa jecha sheekan kanaatiittu hawaasanatti dammase jecha sheeka roobee maaliif boohaa maaliif akkas ta'a maaliif alaadha boohaa je'anii soomana kanan natti kaate jechi suni shamarran suuraa tiyyaa fi viidiyoo fuudhanii wal biratti hidhanii wallaahi soomana kana rabbuma jeetan afaan qabadhee obsee hoggan viidiyoo san argu akka malee hanjamaan natti godhanii qalbii na cabsan jechuudha jecha sheeka sananiiti sheeka saniifillee guyyaa qiyaamatan irraa kafaladha malee dhiifama hin godhuu fi kun kana jecha sheeka saniitiittu hawaasni arrabaan narratti duule jechuudha sanirrattan waa'ee booniyyeedha yoo barbaaddan an haadha mana kootiiti akkam faarfadhattullee nin danda'a nin faarfadha nin jaaladha akkam fedhetti walaloodhaan faarsuu nin danda'a sababa sanirratti baaba jechuun yaa akimee dhaggeeffadha bakka tana viidiyoo waraabaatiti muraa biraan naagaa warra quraana rabbul izzati wal jalaalitti taphatu kana biraan naaf ga'a